Horri guddichi gumii gadaa Humbannaa Barentoo haala addaa fi miidhaginaan geggeeffamee jira. Waltajjiin kun sirna aadaa fi amantii ganamaa eeguun eebba abbootii gadaa fi du'aayii sheekotaan banamuun isaa kabaja waltajjichaa daran ol kaasee jira. Abbaan gadaa Humbannaa Barentoo guyyaa ibsaa haasaa taasisan keessatti bumiin kun sirnoota dabran keessatti dhiibbaa hamaa keessa dabruu isaa yaadachiisan. Keessumattuu naannoo Somaalee irraa saamichi lafaa ona Anniyyaa irratti raawwatameen araddoonni baay'een saamamuu ibsan. Haa ta'u malee yeroo ammaa haala mijataa jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumame fayyadamuun sochiin gaariin jiraachuu abbaa gadaa eeranii jiru. Onni Anniyyaa daangaa irratti waan argamuuf nageenya uummataa mirkaneessuuf qaamolee mootummaa fi nageenyaa waliin qindoominaan hojjechuun akka barbaachisuus dhaaman. Walitti qabama kora kanaa kan ta'e uummanni Oromoo gosa gargaduu kan waggoota dheeraaf hortee isaa irraa adda bahee ture kora kana irratti deebi'ee hidda latinsa Oromoo Anniyyaa Humbannaa Barentoo jalatti ilma kooyyee Anniyyaa ta'uun isaa raggaasifamee jira. Arra kan adda godhu obboleeyyan keenya gargaduu ilma kooyyee Anniyyaa Humbannaatiif simannaa guddaa godhuudhaaf bakka kana wal ga'ee bagatti geessan jechuun barbaada. Gama biraatiin aadde Saadaa Abraahim aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaarraa haasawa taasisteen miidhama seenaa sirna gadaa baha Oromiyaa irraa bal'inaan dubbattee jirti. Seenaa keessatti weerara alagaa kanneen akka Araboota Masrii Ra'oof Baashaa ofirraa deebisuu keessatti miidhaan cimaan kan irra gahee ture sirni gadaa baha Oromiyaa boodarra sirna gabroonfataa Minilikiin calanqoorratti hubaatii guddaa deessisuu isaa bal'inaan dubbatte. Diinni alaa dhufe yeroo Ra'uuf Baashaatiin akkasumas Gibsii fi Turkii wajjin wal qabatee baha kanatti Oromoota kanarratti dhiibbaa guddaa gaggeessuudhaan sirni gadaa baha kana keessa jiru akka dadhabu sirna nafxanyaatiin duratti gahee olaanaa kan taphate Araboota wajjin wal qabatee kate Oromoowwan seenaa garaagaraa kan mana hojii keenya keessa jiru ni ibsaa jiru. Achirraa eegalee Obbo Naasir Ahmad aadaa fi turizimii naannoo Hararii irraa gama isaaniitiin qooda Oromoon Anniyyaa Oromoo fi Oromiyaa keessatti qabu cimsee dubbate. Ilmaan Humbannaa qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaacha keessaa hangafummaatamaadha. Takka qabsoo Oromootiif faayidaa Oromoo keessatti kan Oromootiif falmuu irratti takka ifoole deebi'anii beekan uummata kana akka walitti dhufne akka isaan hin jabaanne kan godhe mootummaa kan dubbataadhaan quba qabaadha. Eenyu kanarra walitti dachaase? Kan walitti dachaase eenyu? Alhamdulillah irratti eeganaa bilisummaadhaan quba qabaadha. Abbaan gadaa afran qalloo obbo Ahmadiin kora kanarratti argamanis waliin jireenyi qalloo fi Humbannaa kan durii caalaa akka cimu akkasumas ilmaan qalloo burawwaa fi Humbanna dhimmoota waloo irratti waldajeettii fi tokkummaan akka dhaabbatan dhaamsa dabarsan. Nuti gartee ilmaan qalloo kora kanarraa wanti barachuu barbaadu hedduu jira. Ilmaan burawwaatii wajji taanee tokkummaa keenya cimsinee bakka jirutti wal quba qabaannee akkaataa gartee seera waliin baasanuu irratti akkaataa aadaa keenya wajji qooddanuu irratti nagaya keenya wajji eeggannutti labsii gosa gosaa itti tuman irratti wal quba qabaachuun dirqama keenya taasisa. Dhumarratti waltajjiin kun hawwata aartii fi aadaatiin miidhagee jira. Artistoonni bebeekamoon akka Abdusalaam Haajii fi Abdishuu Ammaa akkasumas artistiin gosa gargaduu irraa ta'e wallee isaatiin waltajjii miidhagsee jira.
hawwanis faaruu fi heellee aadaa Oromoo calaqqisiisuun kora kana xumuranii jiru.